ما تنا ده جوايا خيترا لما خيترا أنا موسيد سيتو Antumoo. أم بقول كسي Jira جرا ergo. جرا هالتو تاتي خبي يوم تماتي كان خينا خيسن أي بكم يرتين تيجا نجيني سني فابا يتو ورين مجال التنس كان مجال نس وتمو اسم جال نوان تيجي كورا رانتان فلو وانا يعني في بيوه Akka agartee miti ishii hammaama seentee achi baatee dhuftee as deemtu qacalte. مالي برو مالي Akkuma ismaa deemtu tokko agartee mana alarraa galu jirraami. Mana kanaa gabbee illee dadhabnee mire asis barkaadamee walumaan dadhabne. Isuma achi deemtu footuma isii ukkaamsee cal godhee waan isin jiru dhageessaa dabbaarii dittee taphatittee qabee ukkaamsee ol naqee asii lolee daddarbee maal godhee diddee jechuudha. Akkasitti baattuusi matarra kaayee fi kuchisi booda dirqiidha. بارتي كورا Baaseetiin jira irraan tana mana akka feene keessa jiru. Isheen shaarra galu jira. ويمي تيجرو Sabootan tamiidhaan micoon kaaraati boksii faanatti agartiin dirqiin qabee ijoollee ala jireenyee sossobee agartiin miti. Ijoollee saayifatti jaa ulaa talatti jaa yookiin gotistiin loqaa jeetiin taafeerjeetti gabbaas boo dabbaraa silaanatoo baattee nama biraa taate. Har'a mana kana keessa gabboo isimaatu dhiyee lafa batal godhamaati. بقول نوكو تنافكات أنا قلنا كلاري Boolla maaliitiin nu qotisa? Tamaalii boolla boo isin nurraa baasuun boolla nu qotisaati. أولين جوف مالي زيته أما فاي أوفيسي وجه جدتني نمني وجه جدتي خون بيكار عندهم تكوجالته أنا في أتو خبيتنا والبرته جه تربان جالله أنا ما كنت تقوم تسمر بادو يوم أنتو قبل اللي تزلك كسمت تخا أيشون تقعد جنين تيجي بيكاردو أيوة. سنيفو أما إزي توميتي أكسي بازي قويتي Warqata kun naaf si wajjin dhaabban. أبغى لا في ديرا موتيس مالتا ديرا بار Micoon kaaree jedhaa qoy akkamitti ati qoy ni jaalataa ta'u ni kanatti ni jaalataa أبغى نيشون خان ني وانجال دولة لا غرومو نجرامي eeywaa ni jira kan ni jaalataa لا كسي بريد سني ni jaalata jettu numaan jaalata jiru dureenu gubbumarraa baasi maalmaa jetta malee osoo ni jaalataa naan jettu dhala uummata nan qubtu numaan jaalataa maarree dhala hundumaa jaalata obboleettii jaalni jaalata. Aku ikut sudah lah boy. Awak dalam monis, anak mana lagi? Dalam breed itu dah. Sita breed dah, dalam breed itu belum kau tanya tadi orang. Kan ibu aku orang mau dalam breed tu kabar muncul. Anu kata kata bi akademi jiro. Ati kau dah jelaskan. Malu betul kau hindur manja. La, amun ni jola ni. Amma dubai sintu ni mid nanti jirtimu. Fayong kan aku betul mo. Mana agresif te? Mana milyon berte? Fayong amma asit hilo anya cura amma ayega siasir hari ni. Mana nufidu te? Anta tu malah siree jala dirgim jeetu maasen. Siree jala. Eewa. Hati dhiiraa mi gaa'u akkas ta'a. Ammas ni kabajaati yoo dhuftee maasa dhugaa kana faayaan dhufte ol seentee muruu jala buute. Sodaati dhiyoo ta'uu baatte kabajumaan siree jala seena faayaan dhugaa dhufte. Khalaas gaa sababa kee amma sababa keetti maas naaf iyyuu. Sababa kee jettee na dhufti hirriiba ciisan harka dho'ichoon nagaan. Yoo dhokodhee jite malee. Bara nama miijuu mataan asii laatu qubatte firoo. Hijiraa miti siistamaan akkatti baaf ni beekna. Beeta keessumaa caala galu jirraa roob namni qoy biyya alaa keessa jirraa biyya alaa yeroo faa isumaan roobni rooba kan mana kana qabnu asii kaanii ala gallaa jecha. Garuu immoo likkiidhaati anamma kaa'u amma tokkoffaa. Gara nyaachu jirti isaati. Gara na nyaachu jirti miboo. Ani immoo wanni nama kana jiruuf maal seete? Silaa isii tana tuquu baatte manatti nuun fiddu amma dhibbatti hilwaan baana miti. Isii ifiifuu tafaayoo irraa hamtuuti. Faayoon marattee fidde malee waa warra wal beekan natti fakkaata. Ammoo wal beekan wanti guddatan jedhanii amala tokko qaban jirrini. Duuba kana jarri amala walii baratee dureen waluma saayiba wal. Kan alaatuu hin baafne summa qofa malee ati jaartittii faayoon hilwaa ati takkaa jaalachuu ani immoo alaatuu baafadhuudhaan baafachuu malee. Ati duuba firoomman tana yaa'u kan isa warraa manutti hafe. Kan isa warraati miti dhuguma sanii baan ani baafadha gaafa asii takkaa. Achilee nu bachigaa asirraa figaa annu. Laata amma hilwaan akka natuma ni jettee dhiiran natuma tokkoffaa ammas mana kana seekuriitiin cee jalqaba irraa sin geeffadhu. Seekuriitii jee ati dhuftee tumteessatti ariite akka ta'etti ariite. Faayoon jechuudha dirqumaan jaallatee xiyyatana jechuudha itti miyyoon dhuftee beekadhu manuma dhuftee manumaa booddee. Yoo ammaan tana poolisan nu himte biyya arabaati dhalaan hangam takka kabajamtu ni beekta. Abuu yoo ati yaamtu cafaqa. Aboo cafaqam yetta tattumisaa nagaa guyyaa tokko lamatu banti bu'u. Mana lachi yaa akkas seenne faayoon duranuu fursana barbaadu jirti haa. Amma tan antiya kana wena kasi yaade. Dhufee gizeen qaaxiraan qabaami. Qaaxiraa lama buleetiin dhufee ni isa gizeen isuma mama baatee deemu jirtu na gare. Duuba maali jaa useetumaan charkomaan kacabu. Poolisiin poolisiin cal gorii ol naqe. Yoo ramaree jiru. Aboo akkasii nu dhumatte gaa'u. Ijoolluma saayii baatan isheen tuni qabaadha. Yoo isiin asii bincoo karaa jedhamre ijoolleen qaba kaameera kana waliin tajaajila gargaaranii booddee waan asiin gargaara. Irraa maree fidee
qabee achi sanuu na darbaa lolaa qabee bar kamisa yuun darqaa'e akkana kun na bari firoodha yoo asin naqe asii asin duu kaadii biyyi qabdee lafa nu dhiyoo baatee kaawucuu haphii takka agartee ifumarraa qabdee kaawucuu ifumarraa qabdee jaamtee masa sanumaan itti kadhan godhee ajjeesuu keetiin agartee silaakwaan keessa qabadee firoo nu dhumattee gaa nu dhumattee amma viidiyoo sana dhagee ati akka ta'etti viidiyoo sana hin baasin. Akkamittiin hin baasne faayoon agartee mana na dhuftu. Haa dhuftu. Haa dhuftu. Ana mana hin baafadha. Si asii akka kubbaa walii haa darba yoo fadha. Ani hin baafadha. Firoo aboogaa ammaan ta'a ati ammaan tana ammas na dhugsi yaa'oo maali isa ati kun akkamisa akkam meeqa akka irraan bartu isa dhiyoodaa beekadhu siistamaanis si baasa iyyee dhaqeetiin tara meeqa ableen matana dhaabbattee tara meeqa hiiga. Saboo anuu gaafa siistamaan dhuftu san akkasii gaana gootu caaluma dii obsee akka namaa ati gartee jiina kiyyatti gizee na tuunsu nu obsee faayoon san daran na cafeetee obsee baanee mire. Duba haa ammata tanaa kana kalaas dachii jala dabarree gaafa. Taama atumaa dabara feetan. Akkam jechuudha. Teessumaa dabara ati waan meeqa Anseenii ati kamii jaatta? ati waan meeqa agartee jirta angana waata kana agarree. Maaliin harkee boo? Abooti jaartii fi habiitu hunda qabda angana waata kana agarree an bakka fedeen deemamma. Firoo yaadannoo itti ejjirta warra. Yaadaan itti kadhumaan bana angana waata kana agarree ati waan meeqa. Qayyi bati barmiyyoo tana afaan tolaatiin bahuu jettee nurra wayii. Hin baatu kan ta'u bar gujjeen hin kadhufee afaan tolaatiin haasee jirutti afaan nama afaan tolaatiin. Anuu firraan ariite san dhugaadha anuu firraan ariite. Afaan jabaatti barmichoo laal jirutti akka isaan tachi jaluunne obboleetti fitiitumaan hoggaan fitii booda haa harkanii haa haran isaan haa hara buktaan. Akkam hara haa ta'an. Eeywaa. Aboo waan hin taane yaadiin kafaas. Ilwaa hojjilleen. Tokkoffaan mana viidiyoo irraa mareete. Lammaffaadha. Obboleetti fiddee mana kana keeyse. Haa dhala lama rakkoo maali gaawoo? Rakkoo maali haa fidaa. Ni fidaa sin jeeba. Aboo nama lamaan dachiin humna kennate maal taate? Hamaa biyyaa. Oo barumsa naanni nara baratee jira. Xayyib duuba kamigaa akkamitti waan taane kamii yaadda? Haa haran. Bar nama aarsuun afaan nama aarsisa. Gochaanis nama aarsisa. Garuu immoo gochuu kuni kan dalaganii jira kan dalaganii jira. Viidiyoo akkasii sana gurra martee maal taana? Faayoo garsiifte haa akkam jenna gaa? Asii kun saayiba. Saboo faayoo gidee hojjetan faayoo sanuu mana kanatti agartee mana kanaan nu gabboo diddee ji'ee faayoo nana amantu malee silaamaa nama tokko agartee viidiyoo sarraa maruufu bareedaadha. Faayoo dhaqee agarsiis kun akkatti agarsi kana kunoo akkasi qalamte laan. Achitti faayoo silaa nana amantu yoon dhaqee maafiin ablee qarabee malee. Eewwaa. Yoon agarsiise immoo achuma qacamna godhan isaa lachuu mush wal darban ana kaakaa kana lachuu inni qabana. Saniifuu amma isaan inni isin garsiisu viidiyoo garuu dhufteeni malee jechi jalaa yoo sin jaan ati kophaa ta'e qofa dhaquu itti amana. Animo. Akkana sababa wanganaa waata kana garee bara raajuu maalumas waliyaa dura. Rakkina nu keessa jirta garuu waan tanaati. Rakkinni kanaa boo rakkoon tanaa yoom tana guddoodha. Firoo akkana goone hoo biyyoo tumtee misila dhayitee dhimma dhiifama jettaan misila. Maa akkam jettaan amma sila hogguma dura ol seente habibtiiti jedhiifama. Siin fuudha jettaan. Isiin habibtiiti yaadu. Aboona dhagee anammoo waamee gargatiin jiran beektaa miti. Yoon si fuudhee osa. Hin fadhu ilwaa moo? Ilwa. Aboo biyyoo bareedu. Harkanii guyyaa miila kaaftee gidaarratti akkana nafannittee na buusi jechaan maal marfis godheeti hirgottiin si fuudha jetta. Aboo dhalaa barna dhagee nama jaalala guutaa lafan beekadhu jaalala guutaa lafan jaalala beekadhu coluu si kanti. Amma sidiituu miti nama biroo faayoo ta'e malee. Hai hilwaa laa. Ati dhaabbiin akkas dutta. Sakoo dhaabbiin ati walgita. Anammoo gabaabina fayyaan laattee dhufuutiin beeku. Micoon akkanatti agarti. Takkeettee aboo ati ilma dhiiraati barra. Dhiiratoo micoon gaaraatiin nyaare miila kaatti harkaan sitti agarti. Aboo mi'a dhage si dalte irra barreessiti siin jaaladhaa jii. Waraqaa dabdaabee moo? Dabdaabbeen maali boo waatsaappii fi imoo fi telegiraamaa jira maal taate? Jechuun yoo itti barreesse nama namni garsiinee na jalaa dubbatu. Ati yoo taate ati jaaladhu ati kan jaaladhu si jaaladhu fuul ati atis kaaraa ta'edha atis isinis kaaraa ta'e wal dandeettan isin. Boodimee ati yoo deemma ishee eenyuma taa'u boolla mataa nama jentu. Dubboo saneechi an kaaraa ta'e beeku takkaan beela kaafne harkaan kaafne kaafteeti isinis kaaftee jirti isin lamee golfuudha. Aboo firoo. Gubbattee mana dhugaan agarsiisu. Maa akkana dubaaf nu bargaa'u ajaa'iba gaa. Anuma danda'u laa karaa qabattee. Yoo dhufan akka ta'etti afaan arabaa isin hin beeka. Firraa hin dhorka. Garuu immoo danda'adhu. Jechuun ati mana qajeelchite jechuudha. An sitti hin qajeelchine taakiyyi. Baasiin jee miti garuu immoo baasiin haala kanaa miti tumma baasiin miti. Akka ta'etti haawul baasiin siin jee miti. Garuu immoo ati namaa wajjin dhuftanii tumtanii viidiyoo irraa martanii gallakkiftanii miti. Amman tana ani rakkina kana jechuudha. Faayoon akka feetisaa jettu walleen lolla garuu ni lolla. Inni araarsaa inni araarsiisiidha garuu immoo ati danda'adhu. Ati danda'adhu jechuun bara ati afaan arabaan beekame ani hin beeku waan ta'eef ati itti dubbattee feetu
gocha kee gartee dogongora kee narra deebistaa haramni waanuma jettuun dhageetuma ana gatam godhee bakka jechu jala bakka silaatu kawaa agarsiisan sun aanaa seena kawaa takkan argisiisu kana. Aboo firoo maafiin afaan arabaan sirri deebisa. Afaan sirratti hin deebisu. afaan argaa hanga beektu anis narraa dubbadhu malee jechuun ati Maaltu na galchu waa'ee keetirra? Dhimma keetirra ana moo siitu tume? antumoo Ambagumaan keessin siitu jira. hin ergu siitu hin ergu laalammaa kamiin beektaa siitu hin ergi Anis isin argine. Oro laala agartee mi afaan hanqaan beekuun Oromoo afaan fahamtu yaa tabeetu fidaa jeeniti fidee akkasii sirra deebisa dubbii ati yoon hidhii gartee feetu isaanii badii isaa qabatteeni ani immoo gideessi gaa kun mucaan nama nagayaatiin jechu jiraan naan jettu ofee saniifuu hin ta'u. Baramma dubbiin san bira dabartee. Mucaan kun nama nagayaati nama hamaadha san bira dabartee jirti maaliif? Gaafa dhiyoo si baase lammaffa arrammoo gus deebitee maasiniyyoo wajjin guddatan tumte mana kanatti isii hammama baatee jirti kana huccuu ofirraan qabdutti. Hai akkam jechuudha. Huccuumaan firaa qabdi huccuun firaa qabdi yeroo maal? Xayyib laa biyya kanatti dhalaan maal uffatanii beekame? Huccuu gurraatti. Huccuu gurraatti uffattee. Xayyib haya ati huccuu tamii mara. Osoo huccuu gurraatti uffattee yoo deemte. Maaluma mana si naqee si jala. Maayi yoo huccuu gurraatti uffattee deemte anu isii hilwaa fi nama biraa akka taateen beeku maaliif? Yoo kana dura dhuftee si beeku. Rakkinni barama sanii lakkunu. Nama akka ta'aa yemni hin beekne jechuudha saniif. Amma ati huccuudha isiin firraa qabdu manatti itti heenteeti kana nu godhee jetti. Jechaa tokko qofa yaaniiti. Hidhatachiisi jala sinaa. Gara seentee maarree Oromoodhaa miti. Firoo anamman tana na dhagahee asirratti jechuudha. Atis waan gama keetiin fiddee jechuudha dogoggora harka gama keetiin fiddee itti baachuu qabda. Ani immoo waan gara kiyyaan dhufe niin hammaladhaa san jechuu barbaada. Kanaafuu waan jettu yoo qabaatte jii. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya yoonii fi qabamee raajuu waa ati fi waarkatee jirtaa isin na qabseen jaan. La anaa miti. Anaa miti waan harka keetiin dalagee jechuudha. Waan harka keetiin dalagee siitu ittiin ajajee micooma mana dura gabaatti. Yaa kan miyyoo mana Maal rabaasi. jaallatani beektaa? Miyyoo mana rabaasi siin jabane tu misin jenne viidiyoo irraa marin jenne. Michoo Yoo viidiyoo irraa maruu baattee akkanuma baaftee mana. akkanuma baaftee laala guyyaa roobni akkan haalaan akkasi roobisan boo isimaa caala bullaa miti baasinaan jetteetiin akka san hunda dhagaamee dhufee baasee. Halas saniifuu hin barsiifne. Irran deebi'u. Irran deebi'u waan dhufe hundaa'u ni hammallata. Halas. Naget. Ni hammallata. Bakka eeganii hammallatteef walumaan seenna waan seennus. Akkanaati kunoo hordoftoota kabajamtoota keenyaa raajuun akkana jaami. Gitiin arbaatee raajuu walumaan qadiyyaa jecha jala yoo faayillee walumaan seenaa yookaan immoo hilwaa siin jaalloonni jedhes jaalalaa fi maarree hin beeku raajuu tokko chalaan qabneefi.